Akkam jirtu ijoollee? Nagaa jirtu? Kun qophii sirna gadaati. Qophiin sirna gadaa torbee torbeedhaan yeroo kanatti karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin kan isiniif dhiyaatudha. Qophii sirna gadaa torbee darbee keessatti waa'ee gadaa Oromoo Arsii kan caayaa Odaa Roobaa ilaallee turre. Sirna gadaa Oromoo Arsii keessatti odaalee yookaanis dhaddachoonni 20 akka jiran, dhaddachoonni 20 kun hundumtuu koonyaa Oromoon Arsii warri sikkoo mandootii fi akkasumas hawaasni isa wajjin jiraatu kan jalatti seerotaa fi heerota sirna gadaa haaromfachaa lallabachaa jalatti wal bulchaa turan yoo ta'u, sirni gadaa Oromoo Arsii wiirtuu sirna gadaa Odaa Roobaatitti kan ititee fi achumarraa sirnoota fi duudhaa sirna gadaatiin wal bulchaa kan turan ta'uu fi keessattuu jaarraa 16 as Oromoon caayaa mataa ofii hundeeffatee odaaleen 5 seeraa fi heera gadaatiin bulaa kan turan ta'uu kaafnee turre. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiinis kutaa lammaffaa waa'ee sirna gadaa Oromoo Arsii ilaallaa hanga xumura qophii kanaatitti ayatan nu hordofaa jedha. Ijoollee sirni gadaa sirna bulchiinsa Oromoo kan dimokiraasii bara durii kan aadaadhaan beekamuu fi yeroo ammayyaatitti ammoo maqaa dimokiraasii jedhuun addunyaan hundi ittiin bulaa jirtuuf bu'uura kan ta'edha. Ijoollee gadaa Oromoo keessaa caasaan bulchiinsa sirna gadaa Oromoo Arsii isa tokko yoo ta'u, gadaan Oromoo Arsii jaarraa 11ffaa kaasee dhaddachoota 20 gurmaa'ee hanga jaarraa 19ffaatitti dammaqinaan hojjechaa kan turedha. Sirni gadaa Oromoo Arsii konfedereeshinii caasaa sikkoo fi mandootti qoqqoodamuudhaan dhaddachoota 20 keessaa 11 kan gara godina Baalee fi Baalee Bahaatitti argamu yoo ta'u, dhaddachoonni 9 ammoo Arsii fi Arsii Lixaa keessatti kan argamanidha. Gadaan Oromoo Arsii akka waamichatti 5 yoo ta'an isaanis Birmajii, Bultuma, Bahara, Horata, Roobalee jedhamu. Gadaan Oromoo Arsii caasaa bulchiinsaatiin Odaa, Dhaddacha, Yaa'ii, Bayimaa fi Araddaa qaba. Araddaan kunis dheeda, reera, caayaa, caffee jechaa deema jechuudha. Ijoollee Oromoon gadaa keessatti sadarkaalee umriitiin dhaloota barsiisaa, guddisaa bakkaan gaha. Gadaa Oromoo Arsii keessattis maqaa fi fakkeenya ittiin fakkeessamuu kan dabballeerraa hanga yuubaatti, yuubarraa hanga jaarsotaatitti deemutu jira. Mee kanarrattis hayyuu gadaatii fi abbaa caffee gadaa Oromoo Arsii Odaa Roobaa kan ta'an obbo Umar Muhammad Nuur waan nutti himan qabu sirriitti hordofa. Akka sirna siyaasa gadaa Arsii sikkoo mandootti ijoollee waggaa 8 gadii gurbaan guduruu jedhama. Mormi isaa dooqa. Mucayyoon gudee jedhamti. Tuutteen isii ilillaan. Jaarsa cubbuu hin qabne ka jenne ka baharratti gadi tare san waliin jiraatti. Achitti waan uuman qabdu. Uumamaan waan argate jaarsi ulee daannisaa sun isinitti hima. Achi keessa jirti waan keessanii dhageeffadha. Dabballeen Roobalee keessatti ka jennu kun ilmaan gudee jenne intala guduruu jenne gurbaa haga waggaa 8 dabballee kurroota jedhamti. 9 haga 16 qurroota jedhamti ka qoorate ka gaammee qoora gaammee gurguddaa qindooftuu achitti gorsa keessatti kora keessatti citii ka barsiisan qondaala Hiciti achi keessatti barataa lolee gosaatii ka cabsu ka cabu gurbaa kudhaati ka gartee harka bitaachaa wante
wantee qabu harka mirgaa eeboo qabu gurbaa kudhan dhiqatiin dallawa biyyaatiin qondaala jedhama. Foollee falaatii ka kudha dhiqate ka eeboo kudhaa darbe ka halangee dhaddachaa fudhate ka gadaa mura qabdu jalatti bulu gabayaa deemee sirba malee wayyooma biyyaa qajeelcha malee qora oowwisa malee kudha dhiqate eeboo kudhaa darbe fardisaa qajeelloo tolchanii leellisanii quyyisanii kennaniifi adula abbaa gadaa adulaati aduu ambaa ka fudhate. Amma birmajii wayita seene abbaa gadaati abbaa muraa murtiiti bulchiisa biyya saniiti. Duraan gadaa baate tayyuusaati garjalaan gadaa isaatti ol dhuftu bultuma jennetu abbaa murtii dhaddacha isaati. Akka kana jirti gadaan Arsii Sikkoo Mandolleen bifuma. Oromoon amma bineensa jaalatu ka ala galu ka mana galuun hima ilmaan isaa. Gadaa saphalirraa kaasama Oromoon saphalii cubbuu hin qabne jedha. Dabballeen saphalii cubbuu hin qabne jedha. Umrii isaaniitti saphaliin cubbuu hin qabdu tola yaaddisuutuma siqtee eega siitaan itti yoo dhufne dabballoota warra gaammetti jeedala jedhaan. Jeedala gartee hin hubanne jedha. Takka garteetti iyyitee rifachiiftu jedha. Tafja lallaallee warra hicitiin godhatin jedhaani gadaa jeedalaa jedhaan. Gadaa itti aantun gadaa leencaa jedhaan amma ta qondaalaa sana. Gadaa caccabsuu takka narraan deebiin gadaa leencaa jedhaan. Gadaa ammoo foollee gadaa huummoo jedhaan. Huummoo akka bareedatuu garte akka suuta deemu akka qora caqasu akka mura qabu suutuma aada inni jechaa waan biyyaa gunguma gadaa huummoo jedhaan. Tabaalliin itti fudhate san maal jedhaan eega ol dhufte gadaa wadala harree jedhaan. Wadala harree geejjiba gartee gadaa yaabbattu waan gadaan fe'attu ta namni tokko santu ta biyya isaatii fa'amu ka dirri isaa dugugguruu biyyaa jedhaan lafee duyda. Maanguddichi eegachirraa ol dhufe amma lubaan gadaa arbaa jedhaan. Gadaa arbaa seerri dirra arbaatiin tarkaanfatan jedha. Lubaan arba jedhaan. Yuuba saddeetatiin qocaa jedhaan. Garaa isaa jalan bahan jedha wanni shuuk jedhee dhuffate. Arbaa fi qocaan amma kootti dhufee wal waamte akka sirna keenyatti seera ambaa garaa qocaatii jalan bahanii dirra arbaatiin tarkaanfatan gaafa jedhe arbi warra luba gahe. Luba sadaffaa afraffaa ka jiru ammoo qocni sun achi jalatti caffee tumaa saglii ka garaa jalan bahan. Jaarsa amma qocaa gahe. Achumatti shuuk jedhee kafirra ka qoraan hin cinqabne ka biraa seera waraabbatan gadaa garba qoca irratti dhaabatti. Saphalirraa kaafne jeedalarraa kaafne leencarraa kaafne wadalarraa kaafne arbarraa kaafne qoca irratti dhaabatti. Maarree ilmaan koona hubattanii kan haasa'u kun kan qaaqu kun isinumaafi wama kaleessa jaarsi isin duraa kaakayyuun keessan abaabayyuun keessan qaaqeenullee barsiise ka goorotti nu barsiise ka gorannotti nu barsiise kanuma amma dabareen nu goottee akkuma Oromoon dikee fi ilmatti waa ol kaayatan jedhan san nu isinitti ol keenne dikee taanee nurraan baatanii nafaana jirtu naa ulfaadha naa horaa bula isintu bor handaraafa biyyaati isintu bor gooba biyyaati hayyee ishoo ilmaan koo. Egaa kaa ijoollee sirni gadaa Oromoo Arsii caffee odaa roobaatiin kan dursamu yoo ta'u dhaddachoota 20 akka qabuu fi akkasumas ammoo gadaaleen 5 waamicha Oromoo Arsiitiin beekaman birmajii, bultuma, bahara, horata, roobalee jedhamuudhaan akka beekamuu fi caasaan bulchiinsa isaas odaa, dhaddacha, yaa'ii, bahimaa fi araddaa jedhamuudhaan kan beekamuudha. Sadarkaan bulchiinsa sirna gadaatis haaluma kanaan jalaa olii fi gubbaa gaditti ijaaramee wal bulchaa kan turanidha. Yeroo har'aa kanas dhaddachoonni 20 hojii isaaniitti deebi'uudhaan sirni gadaa haala gaariidhaan adeemsifamaa jira. Qophii sirna gadaa waa'ee gadaa Oromoo Arsii irratti xiyyeeffatu kan torbe kanaa kanumaan goolabna. Torban sagantaa wal fakkaatu biraatiin walitti deebina. Hammasitti qophiilee OBN gaammee afan daawwadhaa jechaa nagayatti jennu. Abbaa gadaa meeqa meeqaraanii ja'aniin gaafa
tolfatan ni beeka garaanii.